Maaloo hadaraa nuuf birmadhaa duute jedhanii ka'anii immoo nuuf dawwalanii akka duute nutti himanii ka'anii isa booda bilbila nurraa cufatanii haadha ijoollee ja'aatii. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Viidiyoon kun amaanaa isinitti haa ta'u. Miidiyaa qabdan irratti sheer godha. Obboleewwan keessan biraan geessisa. Yoo nuti sagalee walii ta'uudhaa baanne jechuudhaan eenyullee kan dhufee sagalee nuu ta'u hin jiru. Wanti tokko immoo wanti ganaa bor iftaan jedhan har'a namarra ga'a jechuudha. Obboleettiin kun akkuma koof akka keessan biyya ormaa hojjetadheen ilmaan kiyya guddifadha ofan jijjiira jettee mana namaa hojjechuuf gara biyya Saudi Arabiyaa deemte jechuudha. Asirraa akka isaan itti poosti godhanii haadha keenya nuuf barbaada piliis warqituu iddoosaa daraaraa jedhamti dhalattuu shawaa lixaa aanaa jalduuti haati keenya waggoota baay'eef biyya Saudii turte garuu erga sagalee ishii dhabnee waggaa tokko guunneerraa bilbilli tokko nuuf bilbilamee akka dhukkubsatte mana yaalaa deemte guyyaa 2 mana yaalaa turte har'a duute jirti nuun jedhanii dubbifnee bilbilaa turree nurraa hin kaasanii maaloo sheer nuuf godhaa nuuf barbaadaa mana yaalaa ishiin itti duuteef Saudi Arabiyaa keessa naannoo ishii wallaallee namni beektan uumaa adaraa haadhaa keessanii nuuf birmadhaa nuuf barbaadaa jechaa jiru jechuudha. Obboleettii kanaa namoonni baay'een sheer gochaa jiru miidiyaa qaban irratti feesbuukii irra tiktookii irra imoora waan adda addaa irratti sheer gochaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu obboleettiin kun egaa bilbilanii fi ni dhukkubsatte waggaa tokko guutuu baddee turte bilbila irraa jechuudha. Bilbila irraa tasa baddee turte waggaa tokkoo fi isa booda immoo erga waggaa tokko bilbila irraa baddee kaatee immoo guyyaa tokko nuuf bilbilaniiti. Dhukkubsattee mana yaalaa jirti nuun jedhanii isan booda duutee jirti jedhanii nuuf bilbilanii ammoo akkamitti duute eessatti duute jenne yeroo bilbillu immoo bilbila nurraa hin kaasanii deebisanii nurraa cufatanii jedhanii adaraa keessan namoonni keessaafuu namoonni nama gargaartan akkasuma namoonni mustashfaa adda addaa deemtanii Saudi Arabiyaa keessatti waraqaa eeyyama jiraachuu biyya kanaa qabdan jechuudha. Obboleettii kana hadaraa haadhummaa hadaraa obbolummaa jechuudha. Nama ilmoo 6 qabu dhugaa dubbachuu fi baay'ee miti haati kuni nama dachaadha. Nama tokko du'ee otoo hin taane nama haadha ijoollee isaa nyaachifatee obaafatee bushatutu du'e jechuudha. Nama tokko hin jedhamu kana jechuun nama mata meeqa baatedha jechuudha. Otoo ta'ee haati seera qabdi, haati ulfina qabdi, haati ni boqatti turte. Egaa Waaqayyo waan godheef immoo egaa haati mana ormaatti gubatteellee ilmaan ishii kana hunda otoo hin argiini lubbuun boqottee jirti jedhame. Waaqayyo lubbuu ishee haa boqochiisu. Maaliin akka boqotte, eessatti akka boqotte, sababa maaliif akka boqotte illee immoo adda baafachuu dadhabanii jiru. Wanti miidiyaan kun godhummoo jechuudha dhugaa dubbachuuf maraakiliidha. Namoonni baay'een akkasuma baay'een isaanii jechuudha eessa bu'ee eessa aqxeesaan kan dhabamee taa'ee jira. Obboleettii kanaa suuraa ishii poosti godhamee akkasuma lakkoofsa ishiin ittiin dawwalte sanaan qabamnaaniin baasiin barbaade mana ishiin jirtu sana akkamitti akka duuteef eessatti akka duute baasuu ni danda'a jechuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo yoo nuti dhiibbaa goone jechuudha. Yoo nuti dhiibbaa goone obboleettii kana suuraa ishee facaafnee miidiyaa adda addaa irratti argame dhiibbaa ta'ame namichi hime sun ni ba'a jechuudha. Namichi duute jedhee himee isa booda bilbila cufate sun ni ba'a jechuudha. Otuma bilbila sana jijjiirrate illee lookeeshina bilbila sanaatiin ba'amuu ni danda'ama jechuudha akka seeraatti. Kanaafuu obboleewwan keenya hundumti keessan lafa jirtanitti jechuudha dhugaadha. Eenyuun keenyi namni hundiyyuu jechuudha gaafa biyyaa baanu hojjetamnee jijjiirannee nama taanee biyya keenyatti galla jenna malee reeffi keenyi ni gala yookiin immoo biyya ormaatti hafna jennee kan biyyaa baanu hin jiru jechuudha. Egaa Waaqayyo immoo kan namaa qabe hin dhabanii duuti immoo eessattuu namaaf hin hafu garuu
otuma duuti jiraattuuti immoo biyya ormaatti hafuun immoo baay'ee nama aarsa jechuudha. Sanuu haadha ijoollee ijoolleen ishii haati keenya yoom uftii haadha keenya yoom argina jedhanii gwaaga'u akkuma unuun haati keenya intalli keenya yoom ufti nuun jedhanii isaanis ilmoon ishii yoom ufti otoo jedhanii yeroo deebi'anii du'a ishii agahan immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa obboleettiin kun dhuguma yookiin dhukkubsattee haa ta'u yookiin immoo harka namaa haa ta'u wanti beekamu hin jiru jechuudha. Ifa hin godhamne duutee bichaa itti himanii irraa usan jechuudha. Namoonni har'a maal nu gashee nuun jechuu danda'u. Reeffa namaa geessanii firiijii gashanii callisanii mana isaaniitti galanii taa'uu danda'u jechuudha. Maaliif akka duute eenyu akka ajjeese immoo hin himanii jechuudha. Isa kana immoo hamma keenya arganiitidha. Otoo lammii warra kaaniiti jechuudha. Namni tokko boqote yoo jedhame akkamitti boqotame jedhame gaaffii guddaa qaba. Hojjettuun tokko mana galte sana keessatti wanta tokko taanaan sagalee ishee dhabamnaan gaaffii guddaatu gaafatama jechuudha. Akka lammii warra kaaniitti yoo argine. Hankeenyi garuu yoo dhabamtee intalli ebaluu biyya abaluu akkas deemte biyya kana deemte bakka buuteen ishee ibame isheenoo dawwallee isheenoo maal taate isheenoo achitti maal taate laati kan jedhamu odeeffama jechuudha. Garuu imbaasiin irraa dhufne yookiin biiroon nu fidee itti gaafatamummaa fudhatee namni kun bakka kana jira jedhee namni nu barbaadu hin jiru jechuudha. Hangasuu baraaf haa tolu tiktookii waan adda addaa tolee hanga tokko muraasa reeffa gashaa muraasa immoo fayyaa gashaa kan jiranii karaama miidiyaa kanaati jechuudha. Kanaaf miidiyaa jechuun pooyerii namaati humna dhala namaati keessaafuu ijoollee biyya ormaa jiraniif miidiyaan humnadha jechuudha. Gaachanaa jechuudha. Sagaleedha jechuudha. Kanaafuu namoonni biyya ormaa jirtan anaannan ilaallatu jettanii biran darbiina. Hunduma keenya nu ilaallata. Itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Maaliif boru waan nurra ga'uun qabnu. Silaa jarri har'a nagaa yoo ta'anii waanuma daqiiqaa keessatti waan balaa namarra buusan hin beekamu jechuudha. Waan isaanii balaa baata silaati. Waanuma xiqqishuu irratti jechuudha. Maaliif dhiiga keenya miti nuun nahani waan ta'eef amma yeroo kanatti dhiigni ofii walii nahuu dadhabeera waan ta'eef ofuma keenya walii nahuu qabna. Ofuma keenya sagalee walii ta'uu qabna. Hin tuffatiina isin. Miidiyaa qabdan kamirrattuu hin tuffatiina. Laa ankoo miidiyaan kiyya xiqqishuudha namni na arguu hin danda'u eenyuyyuu quba nan qabu akkas otoo hin taane waan qabdanitti sheer yeroo gootan suuraaleen kun nama bira gaha. Yoo sheer gochuu dadhabdan immoo jechuudha laayikii godhaa. Laayikii yeroo gootan viidiyoon namatti mul'ata. Maaliif miidiyaan sun yeroo laayikii baay'atu akka suuraan sun namatti mul'atu riippoortii ta'ama jechuudha. Yeroo kana maaliif suuraan kun naannaa kan jedhu namoonni ija qaban jiru. Namoota hedduu keessaa namni 2 namni 3 namni hojii kana hojjetu ni jira jechuudha. Isaan gaafa isaan bira ga'ee gaafa isaan argan furmaata gochuu danda'u. Erga lubbuu ishii dhabanii immoo reeffa haadha isaanii itti boowwatanii yoo awwaallatan ijoolleen ishii boqonnaa argatu. Maatiin ishee boqonnaa argatu jechuudha. Firoonni ishee illee boqonnaa argatu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan isiniin jedha obboleewwan kiyya waanuma qabdan irratti sheer go'aati obboleettii kana akka gara biyya gashinuu reeffi ishee argame bakka jirtu barbaadame dhiibbaan ta'amee gara maatii isheetti illee akka reeffi ishee illee galuu isiniin jechuun barbaada. Adaraa obbolummaa isiniin jechaa jiru obbolummaadha. Obbolummaa isin gaafatanii adaraan immoo adaraadha waan ta'eef adaraa keessan bira darbiinaa isiniin jedhaa. Egaa yaada qabdan yoo namoonni naannaa ishees kan bebbeektan namni nama arguu dadhabdan hin jirta waan ta'eef walitti hihimaa koomentii jalatti illee walii beeksisaa isiniin jechuun jaaladha. Dogoggorri yoo jiraate immoo adaraa keessan na of kolchaa isiniin jedha.